Hidhattoonni faashistii PP aanaa Sayyoonoolee keessatti dargaggoo tokko haala suukanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalmurtii Haqaa. Godina Wallaggaa aanaa Sayyoonoolee ganda yaa'ee bichaa keessatti gaafa doolessa 16 bara 2026 waraanni faashistii Abiy Ahmed dargaggeessa Oromoo tokko kan maqaan isaa Tasfaayee Tashoomee yookaan Abbaa Tashee jedhamu badii tokko malee rasaasatti roobsanii haala nama soruruun lubbuu isaa galaafachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Tashoomeen badii seeraa hojjetee qabaatee osoo hin taane miseensi waraana raayyaatti isa impaaretti tokko shamarree Oromoo tokko gudeeduuf osoo inni yaalaa jiru shamarreen sun gara isaatti yoo baqattu waan irraa dhorke qofaaf irbaata rasaasaa akka taasisee hoomeera. Kana malees aanicha keessatti gochoonni ciiggaasisoon safuu hawaasaa hin ibsine sirna dhableeyyii waraana biltsiginnaatiin shamarran Oromoo irratti irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuu fi hawaasa nagaa irratti ajjeecha, hidhaa, saamichaa fi dararaan garaa garaa raawwatamaa akka jirus itti dabaluun addeessaniiru. Waraanni maafiyaa biltsiginnaa aanaa Sirkaa keessatti haadhaa fi ilma rasaasaan dhahanii madeessan. Bal'ina isaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Arsii aanaa Sirkaa keessatti loltoonni maafiyaa biltsiginnaa haadhaa fi ilma rasaasaan dhahanii madeessuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda Hellaa Makkaannaa irraa hagayya 14 jala deemtonni biltsiginnaa gammachiisuuf oliif gadi fiigan harmee maqaan ishee Aadde Faatumaa jedhamtuu fi ilma ishee konkolaachisaa baajaajii Mahammad jedhamu rasaasaan dhahanii madeessuu jiraattonni ibsaniiru. Dargaggoon kun magaalaa Gobeessaa fi Gooroo gidduu baajaajii kan konkolaachisu yoo ta'u innis uummata deddeebisaa ture ofirraa buusuun haadha isaa fudhatee osoo gara manaatti galaa jiru sababa tokko malee rasaasa loltoota faashistii Abiy Ahmed irraa itti dhukaafameen kan madaan ta'uun barameera. Wayita ammaa kanas madoo ulfaataa qaama isaanii irra ga'een hospitaalatti du'aa fi jireenya gidduutti akka argaman ta'u kan himan jiraattonni akkuma aanichaatti sarbamni mirga namoomaa jiliiwwan biltsiginnaan qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamuu jabaatee jiraachuun ibsameera. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti lukkeeleen biltsiginnaa jiraattota saamuu hammeessan. Yaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti jaleewwan biltsiginnaa maqaa kaffaltii gibira manaa jedhuun jiraattota irraa qarshii 3,000 hanga 5,000 afaan qawween saamaa jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota qarshii gaafataman yeroo jedhametti kennuu dadhaban ammoo doorsaa fi sodaachisni adda addaa lukkeelee sirnichaan irratti raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Kana malees yeroo ammaa kana magaalichuma keessatti saboota kan biroo irraa addatti dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun adamsanii ukkaamsuun gara leenjii waraanaatti guuraa kan jiran ta'us maddeen dabaluun eeraniiru. Ergamtoonni murna PP aanaalee godina Iluu Abbaa Booraa keessatti uummata dirqamaan gara waraanaatti guuruu fi saamicha ulfaataa raawwachuu hammeessan. Jaalfaajji bilisummaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaalee cufa keessatti dulli uummata humnaan gara dirree waraanaatti guuruu fi saamichi qindaa'aan nagahee seeraan hin deeggaramne hawaasa aanaalee godinichaa irratti adeemsifamaa jiraachuu jiraattonni godinichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen barcuma aangoo impaaratti of harka tursiisuu fi abbaa irrummaa isaa daran jabeeffatee mul'achuuf humna waraanaa qofa ijaaruu irratti argamu biltsiginnaan goleewwan impaaratti cufa keessaa sablammoota afaan qawwee walitti guuree gara adda waraanaatti fe'uun lubbuu 60,000 lakkaa'amu irbaata rasaasaa taasisuu irratti argama. Haaluma kanaan aanaalee godinichaa kanneen akka Urrumuu, Daarimoo, Bachoo, Haallee, Buree, Mattuu, Yaayyoo, Algee fi kanneen kana fakkaatan keessatti jiraattota dirqamaan qabanii gara waraanaatti ergaa kan jiran yoo ta'u, uummanni sodaa guddaa keessa seenuun baaf gala danqamanii rakkoo ulfaataaf saaxilamaa jiraachuu ifoomsaniiru. Keessattuu dargaggoonnii fi namoonni umurii giddu galeessaa keessatti argaman sodaa haala kanaa hordofee qe'ee isaanii keessaa baqachuun gara bosonaa fi kallattiilee adda addaatti dheessaa jiraachuu eeranii haalli kun immoo jireenya dhuunfaa hawaasichaa irratti rakkoo hawaasummaa fi dinagdee uumaa jiraachuu ibsaniiru. Bakkoota argaman maratti uummata dirqisiisanii afaan qawween ukkaamsuun erga walitti guuranii booda konkolaattota waraanaa fi hawaasa argametti naquun deemsisaa kan jiran yoo ta'u, kanneen qabamuu dheessanii miliquuf yaalan irratti rasaasa dhukaasuun miidhaa geessisaa jiraachuu fi kanneen ari'amanii qabaman irrattis reebicha cimaa geggeessuun cinatti doorsisa isin ajjeesna jedhuun sodaachisaa jiraachuu dabaluun eeraniiru. Gama biraatiin immoo kaffaltii waqtii isaan eeggannee fi nagahee seeraan hin utubamne bakkoota garaagaraa kanneen akka gabaa, waltajjii uummataa, manneen amantii fi bakkoota birootti irra deddeebiin saamichi taasifamaa jiraachuu irraan kan ka'e uummanni egeree isaaniitiif yaaddoo guddaa qabaachuu addeessaniiru. Ergamtoonni biltsiginnaa godinicha guutummaa keessatti impaayera bututaa siyaasaa fi dinagdeen cabe deebisanii suphuuf jecha ergama qaama olii irraa itti kenname akkuma fudhataniin
galma ga'uuf uummata meeshaa maleessa irratti yakkoota waraanaa daangaa darbe raawwachaa kan jiran yoo ta'u, torbanuma kana keessa aanaa Urrumuu magaalaa Soontaa keessatti uummata bittaaf gurgurtaaf gabaa irratti saamicha qaanfachiisaa geggeessuu ONM gabaasee turuun ni yaadatama. Daa'imni ganna 15 tokko aanaa Shanan Dhuugoo keessatti loltoota faashistii Biltsiginnaan hidhamuun himame. Jaalutubaa qabsoo waan qindeeffate qaba. Godina Lixaa Harargee aanaa Shanan Dhuugoo Araddaa Qaan Jiraataa jedhamu keessatti gaafa agayya 17 bara 2026 jaldeemtonni Biltsiginnaa daa'imman umuriin isaanii ganna 15 gadi qaamsanii hidhaatti darbachuun darraa jiraachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Daa'imman gara jabeeyyii loltoota maafiyaa Biltsiginnaan qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'ee Qindeessaa Aliim, Jamaal Ajii Umarii fi Waaree Adam kanneen jedhaman ta'uun ifoomeera. Daa'imman kunneen badii balleessan qabaatanii osoo hin taane oromummaa isaanii qofaan yakkamanii maqaa deeggartoota wobootii akkasumas maatiin keessan deeggartoota wobooti jechuun sobaan yakanii hidhaatti darbachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Ergamoonni Biltsiginnaa maqaa Oromoo dhaatee aangootti ba'ee guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo sababoota sobaan yakkamuun hidhamuu, reebamuu fi ajjeefamuun hammaatee jiraachuun ni beekama. Dararaan ergamtoota Biltsiginnaan jiraattota irratti raawwatamu aanaa mana sibuu keessatti jabaatee itti fufe. Bal'ina isaaf jaalfalmataa lammii. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana sibuu bulchiinsa magaalaa Mandii fi gandoota naannoo ishee mara keessatti hoogganaa waajjira nageenya aanaa Joobir kan jedhamuu fi hoogganaa waajjira nageenya bulchiinsa magaalaa Yaadasaa kan jedhamu maqaa leenjii milishaatti hawaasa guuruu jedhu godhachuun hawaasa qe'ee jireenya isaanii irraa buqqisaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti kaabinoonni Biltsiginnaa kun lameen hawaasa isiniif hojjenna jedhan kana adda durummaan hojii idilee isaanii godhachuun jaarsolii fi dargaggoota leenjii milishaa miliquuf naannolee ollaa aanichaa Benishaangul Gumuz, Asoosaa fi Baambasii keessa jiran yeroo ammaa kana humna waraanaa isaaniitti gargaaramanii adamsuun dirqiin ukkaamsanii mooraa leenjii milishaatti ergaa jiraachuu ifomsaniiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota Biltsiginnaa hirmaan Oromootti roorrisuuf barcuma aangoo siyaasaatti kan ol ba'an yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti marsaa 4 oliif dirree waraanaa fedhii ilmaan Oromoo hin taanetti guuruun duguugginsa sanyii hawaasa Oromoo bal'aa irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Jaleewwan faashistii Biltsiginnaa aanaa Abbaay Coomman keessatti hawaasa maqaa leenjii milishaan dararaa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti sirna dhableeyyiin waraana Biltsiginnaa maqaa leenjii milishaa jedhuun dargaggoota magaalicha keessa jiran jumlaan guuraa jiraachuu jiraattonni magaalichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni magaalichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf akka himanitti murni maafiyaa Biltsiginnaa dargaggoota mana amantaa deemanii fi deebi'anii gara qe'ee isaaniitti galaa turan daandii magaalichaa irra turanii fi maatii isaanii bira jiran lakkoofsaan 300 ol ta'an humnaa fi afaan qawwee isaaniitti gargaaramanii dirqiin ukkaamsuun waajjira ganda duwwaa tokko keessatti guuraa turuu himanii abbootiin dargaggoota kanaa deemanii daa'imman keenya nuuf deebisaa jechuun iyyachaa akka turanis ifoomsaniiru. Sirna dhableeyyiin ergamtoota waraana Biltsiginnaa akka waan baay'inni waraanaa biyya ijaaruutti godinaalee Oromiyaa cufa keessatti ilmaan Oromoo fedhii isaanii malee dirree waraanaa sabaaf osoo hin taane barcuma aangoo siyaasaa namtokkee tiksuuf ijaarame kanaatti dirqiin guuraa jiraachuun isaanii beekameera. Aanaa Limmuu Saqqaa keessatti hidha laga dhidheessaa guutee ooyiruu fi qabeenya qonnaan bultootaa mancaasuun ifoome. Jaalmurtii haqaa dabalata qaba. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa gandoota adda addaatti hidhi laga dhidheessaa guutee ooyiruu fi qabeenya qonnaan bultootaa mancaasuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lafa qonnaa bal'aa irratti bishaan kun geengoo ta'uun lolaan guutee irra galagalee ooyiruu qonnaan bultootaa hedduu liqimsuun balaa guddaa geessisuu jiraattonni ibsaniiru. Hawaasni bakka sana qubatee tures naannoo ba'a Oromiyaa irraa beelaa fi hongeen saaxilamanii bara 1996 akka lakkoofsa impaaratiitti yoo ta'u sababa balaa hidha lagichaan roobni gannaa guutee lubbuu namoota 12 olii baasuun beelladoota hedduu kan galaafate akkasumas midhaanii fi biqiloota hawaasaa mancaasee jiraachuu jiraattonni kunneen dabaluun ibsaniiru. Hidhi kun irra deddeebiin waqtii gannaa jiraattota rakkoo hawaas dinagdee hamaaf kan saaxile yoo ta'u wayitammaa kanas sababa balaan namtolchee kanaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii godina Jimmaa aanaalee adda addaa keessa ergamtoota Biltsiginnaa qubsiifamuun rakkoo ulfaataa argaa jiraachuu. Tiraamp bara kana hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un waliin wal argee haaraa barbaadaa jiraachuun gabaafame. Guutuu gabaasichaaf Jaalur Gufaa Diinaa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gargaartota isaanii birraa kana hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin wal arguuf dhiibuun Pyongyang sagantaa meeshaa niwukilaraa akka diigdu amansiisuuf jalqabbii dippiloomaasii diraamaa ta'e bara hojii isaanii isa jalqabaa irraa deebisanii kaasuuf akka barbaadan Wall Street Journal qondaaltota Ameerikaa wabeeffachuun gabaaseera. Tiraamp imala itti aanu gara Eeshiyaatti taasisan irratti Kim waliin marii qaamaan akka qopheessan dhuunfaan mari'achuu isaanii qondaaltonni himaniiru. Walga'iin kun baatii sadaasaa keessa yeroo hooggantoonni addunyaa yaa'ii tumsa diinagdee Eeshiyaa fi Paasifik yookaan APEC Chaayinaa Shenzenitti geggeeffamuuf walgaan geggeeffamuu danda'a. Karoorri idilee ammallee kan hin hojjetamne yoo ta'u, fedhiin Tiraamp walga'ii dhumaa Kim waliin taasisaniin waggaa 6 oliif dippiloomaasii kallattiin Pyongyang waliin taasisan deebi'anii banuuf tattaaffii taasisaa jiran agarsiisa. Tiraamp bara darbe daawwannaa Eeshiyaa irratti Kim waliin wal arguuf yaalan. Haa ta'u malee danqaaleen loojistikii walga'iin kun akka hin raawwatamne taasiseera. Dilbata darbe Tiraamp shaakala waraana waloo Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa akka xiqqeessu Pentaagoon ajajuu isaanii miidiyaa hawaasaa irratti maxxansaniiru. Tiraamp akkasumas Kim ibsa isaaniif deebii kennuu isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee ibsa dabalataa hin kennine. Imbaasiin Kooriyaa kibbaa Waashingitan jiru hariiroon Tiraampii fi Kim gidduu jiru marii fi tasgabbii hiika qabu galaana Kooriyaa irratti akka guddisu abdii qabaachuu ibseera. Kanumaa waliin pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Lee Jae-myung kibxata kaleessaa waamicha walabummaa waraana guddaa Waashingitan irraa fi misooma doonii bishaan jalaa humna niwukilaraa saffisiisuuf gaafatan irra deebi'anii dubbataniiru.